Kabajamtoota uummattoota Itoophiyaa, kabajamtoota sabaaf sablammoota biyya keenyaa irra deebi'uudhaan baga filannoo marsaa torbaffaaf isin ga'e jechaa biyya teenya biyya aadaa siyaasa walxaxaan qoramaa turte, biyya lammiilee ishee jiruu qananii jiraachisuu odoo dandeechuu ilaalcha siyaasaa duubatti hafaan luugamamtee rakkoo keessa turte. Tana gara biyya fakkeenya gaarii taatutti ceesisuuf paartiin keenya paartiin badhaadhinaa sagantaa siyaasaa haala qabatamaa biyya keenya irratti hundaa'ee qabatee filannoof dhiyaatee jira. Paartiin badhaadhinaa bu'aa jijjiirama bara 2010 dhufeeti. Paartii sabaaf sablammoota Itoophiyaa hammatee yaada araaramaaf falaasama ida'amuutiin biyya kufaatirraa biraareedha. Paartii kaleessa har'aaf egeree keenya walitti hidhee seenessa waloo hunda hirmaachise waliin akka bocannu godhaa jirudha. Haala kanaan badhaadhinni paartii eeyyantaa fi deeggarsa uummataatiin biyya fiixee diigamuurraa baraaree gara ol ka'iinsa isheef maluutti ceesisaa jirudha. Hundi keessanuu paartii keenya paartii badhaadhinaa filadhaa. Mallattoon keenya mallattoo wabii nyaataa mirkaneessuu, mallattoo birmadummaa nyaataa mirkaneessuu, mallattoo hirkattummaarraa bilisa ta'uun gara oomishtummaatti ce'uu ta'e nadoo qamadiiti. Nadoo qamadii filadhaa, badhaadhina filadhaa, badhaadhina keessan filadhaa.